Yooyyaa akkam jirtu kabajamoo daawwattoota chaanalii O+ nageenyi keenya bakka jirtanitti sinaa qaqqabu jecha har'ammoo viidiyoo ajaa'ibaa gabraatiin walitti deebineerra jechuudha. Warreen chaanalii kanaaf haaraa taatan immoo subscribe gochuu hin dagatinaa, mallattoo notification illee tuquu hin dagatinaa isiniin jedha. Viidiyoo keenya har'aatiin viidiyoo keenya isa jalqabaatiin egaan doktoroonni keenya illee tiiktookii kana baay'ee hojjechaa jiru, nuni illee jajjabeessuu ni qabna jechuudha. Amma doktariin keenya kun illee sirba dinqiisaa dabalaatiin gaafa isheen taphattudha kan agarsiisu. Baay'ee namatti tola jechuudha. Viidiyoo kana ilaallee walitti deebina. Egaa viidiyoo kanatti illee akkasiin bohaartan abdii guddaan qaba. Yaadaaf qixa qabdan koomentii irratti naa barreessaa. Viidiyoo keenya lammaffaatti yommuu dabalu immoo Andu'aalem Gosaan konsertii dhiyeesseetiin jira. Konsertii kun illee haala bareedaatiin raawwateera jechuudha. Konsertii kana ilaallee walitti deebina. Egaa daawwattoota koo konsertiin Andu'aalem baay'ee bareedaa ture. Viidiyoo keenya isa kanatti yommuu dabarru immoo mucichi inni suura isaa kana ilaalaa jirtanii baay'ee aktingii baay'ee danda'a jechuudha. Ani illee aktingii isaa kana baay'een jaalladhee fi isin maal jettu viidiyoo kana? Sangoota garaa gadoomtee makalona charrisifta, jaalala torban hin guunne maa bultinaa gachisiifta. Yaa walala walaliitu tibbasi yaadeen bariitu. Sololiyaan bufte bubbaa maanaan qabduu buura keecha. Ija dhoksatiin alaali na waamini orma keessa. Yaa walala walaliitu tibbasi yaadeen bariitu. Akkam ture egaa daawwattoota koo, mucichi kun illee aktingii isaanii baay'ee jaalladhee yaada keessan immoo koomentii irratti naa barreessuu hin dagatinaa. Viidiyoo keenya isa kanatti yommuu dabarru immoo animeeshiniidha jechuudha. Animeeshinii kana baay'ee natti tolee haala itti hojjetamu illee baay'ee namatti tola jechuudha. Mee daawwadhaa viidiyoo. Baga nagayaan karaa shoo keenyaa dhuftee minaaminee isin jooni narraa gabaabsanii akkamitti beeyladoota afaan hin beekne maganii roobaa baasuu dandeesse naa'imi gaabatti. Rabbiin na laaffise yaa rabbii kiyya beeyladaa kanaa wajji afaaniin waliin gallu ati hunda dande'aadha. Waliin nu galchii jeetiin du'aa godhadhee loon bira dhaqee akkana jeen yaa loon rooba dhabnee jirra maganii roobaa baana ummata keenuu yaame nu kaasii hin jeen akkasitti loon gaddee mataa lulee deemee ummata isaa bira dhaqee mbaa je gisee mbaa jiru loon takka nafne akka jiru nu jala kaan walleenuu mbaa jechuun nu mbahaa jechuudhaan isaa akkasitti itti aanee deemeetiin hoolaa bira dhaqee dubbii sanatti himee haatiis ummata keenuu afeeri nu kaasii hin jeen innis baay'ee takka gaddee mataa lulee deemee ummata isaa bira dhaqee baa jeen gisee baa joon hoolaan takka nafne akka jiru nu jala kaan walleenuu baa jechuun afaan isaaniitti bahaa jechuudhaan isaa akkasittiin hunda isaanii yaame. Ati garuu maaliif nama dhiistee beeyladaa wajjin maganii bahuu feete? Beekamaadha nuti ilma namaa yeroo jaamnu dilaawadha. Dilii keenya baay'ate ammoo rooba kan ula dhawamsise dilii teenya saniifin beeyladaan qulqullu jee isaan filadhe. Dubbiin dubbii ajaa'ibaati daawwattoota keenya hadhaan isaanillee milkoofteef mee viidiyoo isaanii kana mee waliin haa ilaallu. Egaa viidiyoo kanallee akkasiin jaallattan abdii guddaan qaba. Yaada keessan immoo koomentii irratti naa barreessuu hin dagatinaa. Chaanalii kanallee subscribe gochuu hin dagatinaa isiniin jedha. Viidiyoo kan ilaallee walitti deebina.
ijoollummaa keessanii maastikaa irra bitattanii borganaman keenya addatanii waatti maxxansitanii laxafatanii bultanii beektanii kana kan hin godhin guddatee jiraanna guddattanii baralata. Farda gurraacha lagarra kaachisanii qoricha naaf hawwitee si nyaachisanii qoricha naaf hawwitee sanuu. Harka koonaa qabi anis keetiin qaba wedduudhaan si weeddisa walaloo si barreessa kottume sin eega abaaboodhaan siif erga kottume sin eega abaaboodhaan siif erga bareedduu yaa shaggaa mi'ooftuu kooyaa. Nan hima waa'ee kee callisuu argee Oromiyaa tiyya biyya hayyuu qaroon biyya goonni mi'irree dachee kiirra margee nan hima abda seenaa cima kan sitti baqatees kan sirraa dhalatees ija tokko laaltaa ormaaf firan jettu kan beela'eef laata daggara laaftaa hunda toleetti koo dahamatu abaatee wakkatu akkataa keengatu. Hayyeegaa daawwattoota tokko viidiyoo kanallee akkasiin jaallattan abdii guddaan qaba. Yoo jaallattan immoo like, share, subscribe gochuu hin dagatinaa isiniin jedha. Viidiyoo gabraan amma walitti deebinutti nagaan naa tura.